Hiriyo sigegesa manigesa Opaletti jara sadetti Didigasko karrati niki Didigasko karrati niki Kongrensisa ido baga gamade nukulesi gamane jira dhugaa rabbii dhugumatti si gammannee jirra duraalee hamtuu keen qabnu amalee hamtuu keen qabnu horaa bulaa isinin jenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii isinin jecha anillee nagaa goote alhamdulillah galata rabbii hadha jedha obboleessa keenna Sayyidoo baga gammade rabbii duuchuuf baay'ee dhabuusi gammade I'm so happy congress baay'ee si gammade maaliif ati gaarii namaa ta'u ati waan goote galmaan ga'u ati dhiira jechuudha dhiira akkanaati dhiira jechuun dhiira waan hin godhe jette goote dhiira tokko jechuudha gadhee hin jira jechuudha gadhee jechuun hin jira miti Sayyidoo jechuun dhugaa jechuun akka Sayyidoon jiru jechuudha dhugaa nama tokkoffaa nama gurri isaa kana beeku tokkoffaa nama maatii isaaf kabaja qabu bar dhiirotiin tokko hin jiranii miti dhiira kana rabbi nu haa baay'isu isinin jedha dhugaa dubbachuu baay'ee gammade wallahi baay'ee gammade fijira akkasitti gammade waan hamilee mucaasanii eeguunu tokkoffaa galmaan ga'uudha dhugummatti dhiirummaa jechuun akka Sayyidooti saroonni takka ni jirti jechuudha dhiironni tokko ijoollee meeqa hamilee cabsanii gatanii ilmaanii wajji gatanii jaalatanii gatanii mee isinumtuu jechuudha laala sirri mante jechuudha gatanii biraa kutan jechuudha garuu immoo dafqa isaati fixate gabbara biyyaan dhalaa ishee biyyaan alatti wantoon miileena lama jechuun ani bad dhuga miileena lama dhisa kuma 200 irratti namni kennas maatiin waan qabu itti fixate jechuudha ni beeytanii mitiire kanaaf dhugaa rabbii Sayyidoo jechuun baga gammade obboleessa kiyyaa baay'ee si gammadee jira inshallah otoo sargi keenatti himatta jedhee si eegu maal godha Sayyidoo wanni godhun jirtu garuu sargi kee natti himatta jedhee si eegaan ture maal gona la kulli haal biyya tokko keessa illee jiraan yeroo keetu si muddamsiise ana qofaa miti namoota hedduudha akkasi abdatan ala kulli haal anin dhaalooni wanni aaruun jiru silaa doochi keessa bu'ee achuu keessi ashiyoo shirii bagafu wal fuutaan ayuu Sayyidii sila akkana jedhe maaliif namni gizee tokko hamilee isaati irratti baay'ee gammadaa maaliif miira keessa galaa hin taphata Sayyidoon yeroo kamuu nama taphatudha wanni tokko isatti hin dhagamne dhugaa dubbachuuf Sayyidoo jechuun wanni wallaahi baay'ee na gammachiisee baay'ee dis jedhe akkasitti ishee san gammachiisee jechuun wallaahi dhasi namni akka isaa kana ta'a dhiironnumti lafaa dhufaa jirtan jechuun otoo niitii qaban doon taane jabaadha hojjedha nama jaalatan dubartii biraa fidaan jennaan keessan jiru dubartii biraa fida takkittii teessan kunuunsa guddisa ka jaalallee qabdu jaalallee keessasaan fuudha dhugaa baay'ee itti gammade jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf videoon isaa guutuunis badus garuu hammi huni kayaasuun na fakkaata taariikii yookiin siistama garagaraa godhuu danda'anii hin beekamu guutuunis jiraachuu baatu hammi kuni jiraachuu waan guddaadha videoon kuni kaameraa yaasuun natti fakkaata dhugaa dubbachuuf maaliif wallahi ani hin beeku ala kulli haal baga gammadde wallahi baga gammadde alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni haa ga'u akkasitti miimoriin badde jedhanii baay'ee uummanni rifatee sargi kana haala gaariidhaan eegaa turre jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee matti eegaa turre sargi isaa kana jechuudha wallahi kanaafuyyuu immoo maal isiniin jedhaane wanni isiniin jedhu tokkollee hin jiru wanni ani isiniin jedhu jiru mootuyyuu jechuudha carraa akkana kana rabbiin isinii haa hiru carraa akka Sumayyaan carraa akka Aayuun qabdu rabbiin isinii haa hiru tokkoffaa abbaa gaarii mannaa hiree gaarii argachuu wayya jedha Oromoon gaafa jedhutti jechuudha maaliif mucaan kuni haalli isheen dura keessa turte baay'ee rakkisaa turus garuu amma immoo milkaa'uun ishee kun waan guddaadha isheen illee akkasuma
dubartii jechuun dubartii abbaa manaa dubartiin takka gaafa jaalattee isaaf waa hedduu taate onni isaaf antee isa duuka maraatte isa duuka maal taate isaaf arrabsamte isaaf tumamte isaaf waa hedduu taate jechuudha. Inni illee akkasuma duuka ta'a. Dubartiin nama jaalatti beeka. Jaalala isaa karaa hedduun ibsama. Jaalala abbaa manaa karaa hedduun ibsama. Garuu mootiyyuu aayuun fakkeenya namaa taate tokkoffaa akkamitti akka dhiira jaalatan agarsiisti. Viidiyoo ishii kaleessa gadhiiftee irratti agartanii turtan. Mana qayyaa deemuudhaan qayyachuudhaan jaalala sa'iduuf wanna ta'uuf taatu dubbatan irra jechuudha ishee. Dubartiin abbaa manaa isheetiif tokkoffaa qaama kottee kanarraa qabee hamma lukaatti qaamni ishee qulqulluu ta'uudha. Xurii ofirra buusuu dhabuudha. Yeroo kamuu of eeggannoo cimaa gochuudha. Maaliif hoo jettanii gaafa kana abbaan manaa keessuun jaalala hedduu siif ibsaa deema. Gaafa akkasuma waa hunda keessatti of eeggannoo cimaa goote abbaan manaa kee si jaalata, si kabaja, iddoo siif qaba, bakka taa'uu siif ka'a. Gaafa ati ani heerumee jira jettee of gadhiifte, an ilma dhiiraa dhala jettee of gadhiifte hin taatu dubbiin gaafas jechuudha. Gaafas dubbiin akkam taati? Faallaa taati. Dhiirri yeroo ammaa kana dubartii akkamii soite isin bakka dubartii kotteen jettu, dubartii qulqullina ofii eegdu, dubartii maatii isaa jaalatu, dubartii isa jaalatu, dubartii gosa jaalatu, dubartii hiriyaa isaa jaalatu dhiirin jaalatti. Ulagaalee kana hundumaa jechuudha hin goote dubartiin. Sababiin isaallee maaliif wanna jaalattuuf, wanna isa jaalattuuf maatii isaa hundumaa hammattee deemuu ni barbaadde. Maatii isaa hundumaa kabaja qabaachuu qabdi. Isin galee kun hundi jaalala isaa maatii isaa maatii isii caalaa jabeessiti dubartiin abbaa warraa jaalattu. Maaliif maatiin isii maatii isiiti. Maatiin isaa immoo maatii isaati. Isheetu baadhi irratti dhufee mitiire, inni ishee jaallatee dhufee mitiire. Dubartiin tokko amaloota isaanii keessa fira gara dhiirsaa jibbu. Abadan hin taatu waan akkasii. Jireenya kee keessatti dhiibbaa guddaa fiddi. Gaaf fira gara dhiirsaa jibbite miidhaa guddaatu sitti dhufa. Abbaan manaa keessumaa inni hin callisa malee yaadoti hedduu qaba beekaga. Yaadni inni qabu tokkoffaa maal isinitti fakkaate? Ishiin sobdi malee anan jaallattu. Maatii kee kan jaalanne akkamitti na jaallatti jedha. Dhugaa waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf jaalala abbaa manaa keessanii otoo qofa odoon taane jaalala maatii isaa qabaadhu. Gaaf jaalala maatii isaa qabaatte waa hunduuyyuu salphaadha. Waa hunduuyyuu as kaleessinee ilaalla malee fageessinee ilaalla. Ni dhumata walirraa baratu jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Kanaaf wanni isinitti dhaamu barbaadu yeroo kamuu hiriyaa keessan biinxaa jaaladha. Hiriyaa keessan bakka kennaa jaaladhaaf wajjin qilee bu'a. Wajjin boolla seena. Gaafa wajjin boolla seente jechuudha. Kalas dubbiin hunduu dhumatee jira. Gaarii ati nama gaariidha. Inni akkasuma gaariitu sirraa ba'a. Gaarii afaan kee dubbata. Khayrii gaafa yaadde khayrii argatta. Sharri gaafa yaadde sharri argatta. Keessattuu immoo dhiira jabeessuudha. Halkan guyyaatti tattaaffa. Dhiirri na tuffatan jedhini. Dhiirri waan isi tuffatuuf waan addaati. Waan isi jaalatuuf waan biraati. Dhiirri yoo ati isa xiqqeessite, yoo ati isa tuffatte hamma fedhe haa ta'u nama bifan jaalatin, nama haala amala isaa qofa jaalladhu. Bakka. Kan isinin jedha inshallah amma viidiyoo biraatti waliin deemte. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi